hadda barnoota guyyaa jalqabaa kennaan introduction kennaan jechuudha. Introduction Pixlab ilaalla yookaan ammoo interface isaa akkasumas ammoo toolii fi panel isaa kanneen kan laallu ta'e jechuudha. Kaayyoo barnoota kanaan barnoota kan eega barattanii booda kaayyoo barnoota kanaan yookaan ammoo eega barnoota kana barattanii geessanii booda wantoota beektan yookaan ammoo qabachuu dandeettan keessaa maalinni inni jalqabaa waa'ee Pixlab maal akka ta'e ni hubattanii, inni lammaffaa ammoo interface yookaan ammoo interface Pixlab adda baastanii beekuu dandeettan jechuudha guutumaan guututti. Inni sadaffaa ammoo toolii isaa fi panel isaa adda baastanii akkamitti akka fayyadamuu dandeettan ni bartanii. Arfaffaa irratti ammoo eega barnoota viidiyoo kana xumurree booda xumura irratti barnoota viidiyoo amma ilaaltan kanaan jechuudha diizaayinii salphaa tokko hojjechuu akka dandeettan isin goona jechuudha. Amma mata duree jalqaba irratti wanti laallu keessaa maalinni inni tokkoffaa Pixlab maali kan jedhurraa jalqabna jechuudha. Pixlab maali? Pixlab aappii moobaayilii giraafiksii garagaraa ittiin hojjechuu dandeenyudha. Inni kunis barreeffamaa fi suuraawwan garagaraa walitti makuudhaan pooster diizaayin, baayiner diizaayin, loogoo diizaayin, thumbnail diizaayin, social media poostii garagaraa hojjechuu kan ittiin dandeenyudha. Kanaafuu maalinni soofteerii yookaan ammoo aappii tokko jechuudha. Kunis aappii bilbilaati. Isin amma kan ittiin barataa jirtan maalinni soofteerii aappii bilbilaa fayyadamuudhaan barataa jirtanii jechuudha. Kanaafuu manam kaanii gadillee miti kaanii olillee miti kuni jechuudha. Karaa salphaa ta'een namoota baay'eef giraafiksiiwwan garagaraa fi loogoo garagaraa hojjechuu ni dandeettan. Wanti isin irraa barbaachisu maalinni creativity qofaa jechuudha. Kanaafuu interface Pixlab yoo ilaallu interface isaa jalqaba irratti canvasidha. Canvasii maalinni iddoowwan giraafiksii kenna garagaraa itti galchineetiin barreeffamaa fi suuraa garagaraa itti galchineetiin makuu dandeenyudha jechuudha. Canvasii kun akkuma argitanitti eeriyaa jidduu tanaa jechuudha. Inni lammaffaa ammoo top menu kan jennu yookaan gubbaa Pixlab kenna akkuma banneen gubbaa amma argitan kana irratti wantoota argaman jechuudha. Asirra tuqneetiin mallattoo save ni argina. Mallattoo save keessatti illee wantoota lama argartanii akkuma argitanitti deebineetiin ammoo share injira. Mallattoo share eega save tuqnee booda mallattoo share jira jechuudha. Sharing kun maaliif nu gargaara? Project hojjannee kana PLP file wanta jedhamu jira. Isa share gooneetiin namni biraallee deebi'eetiin ammoo diizaayinii isin hojjettan san wanti eda'amu yoo jiraate eda'eetiin akka diizaayin gochuu danda'u kan isa gargaarudha jechuudha. Kanneen hundumaa kolbatti barnoota itti aanu kanneenitti kolbatti kan laalaa deemuu ta'a waan ta'eef kanaaf baay'ee hin ciqqaminaa isin jechuu barbaada. Kanaafuu deebi'eetiin ammoo gubbarratti wantoota arginu keessaa diizaayinii hojjenne san zoom in fi zoom out gochuu kan nu dandeessisu paneelii yookaan ammoo top menu irratti kan arginu keessaa isa tokko jechuudha. Inni lammaffaa ammoo text tool kan jennudha jechuudha. Textiiwwan garagaraa add gochuu kan nu dandeessisu yookaan ammoo irratti barreessuu kan nu dandeessisudha jechuudha. Inni afuraffaa ammoo image tool kan jennu yookaan galarii kenna keessaa image garagaraa galchuuf diizaayinii kenna ama diizaayinii tokko irratti suuraawwan garagaraa galchuu barbaanne haala kanaan galchuu karaa ittiin galchuu dandeenyudha jechuudha. Inni shanaffaa ammoo maalinni shape'dha. Shape tool kan jennu ammoo shape'iwwan garagaraa shape circle ta'a, rectangle ta'a, triangle ta'a kanneen galchuu kan gargaaru jechuudha. Kanneen illee itti fayyadamneetiin ilaala xumura viidiyoo kana irratti jechuudha. Kazaan paneelidha. Paneelii kan jennu ammoo jala irratti wantoota arginu kanneen jechuudha. Paneelii foontii ni jira, foontii jijjiiruuf kan nu gargaaru jechuudha. Kalarii ni jira, halluu jijjiiruuf kan nu gargaaru. Na shadow panel kan jennuun ni jira. Kunis kana haala kanaan stroke injira shadow maladdarraan jechuudha. Outline daangaa barreeffamaa keenya bareechisuuf kan nu gargaarudha. Kanneen seeraan ni ilaalla jechuudha. Shaakala kutaa jalqabaa keenya kanaan Pixlab keenya jalqabaa ni banna. Pixlab aappii keenyaa seenu haala kanaan nu fida. Achiin booda cancel jenneetiin haala kanaan nu fida. New text jedheetiin nu fida. Isa san double click gochuudhaan irra deddeebinee tuquudhaan haala kanaan akkanatti nu fida. Achiin booda maal gochuu qabna? Maqaa keenyatti barreessuu qabna jechuudha. Maqaan keenyas eenyu moo creative jedheetiin haala kanaan itti barreessira. Achiin booda gubbarraan okay tajettu kana tuqeetiin akkanatti naaf fida jechuudha. Harka keenyaan gara barbaanne akkanatti sochoosuu ni dandeenya. Akka nu jalaan sochooneef deemu yoo barbaanne gubbaa tana mallattoo tana tuqneetiin mallattoo qulfii tana yoo diimaa irratti ibsinu deebineetiin yoo tuqnu socho'uu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu amma haala kanaan sochoosuu ni dandeenya. Itti aaneetiin maal gochuu qabna? Foontii
irratti dabaluu yookaan immoo jijjiiruu dandeenya. Isa kanas gochuuf mallattoo qubee I tana ni tuqna. Achiin booda akkanatti dabarsuudhaan foonti jettu tana ni tuqxan jechuudha. Steeppii kana irra deebina. Maal argina? As biratti paaneelota garagaraatu jira. Paaneelii qubee I san ni tuqna. Achiin booda akkanatti nu fida. Achiin booda jalarraan akkanatti dabarsinee kaanetiin foonti jettu tana tuqna jechuudha. Achiin booda kunuuti. Foontiiwwan garagaraatu jira. Foontiiwwan kanneen akka barbaannetti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Foontii akkaataa aaditti gootan ammoo kun amma foontii aaditti godhee kanneen keessaallee fayyadamuu ni danda'a. Foontii aaditti godhee jechuun bakka biraatti buuseetiin foontiiwwan babbareedoo jedhaman aad ka godhe jechuudha. Kana fakkaata. Achiin booda amma foontii tokko jijjiirree kunuutii foontii staayiliin jijjiirameera jechuudha. Jijjiirame amma maal gochuu qabna? Halluu jijjiiruu dandeenya. Halluu amma yoo barbaanne asuma keessatti qubee I san keessa jirra. Akkanatti dabarsineetiin kalar ka jedhu jira. Kalar ka jedhu san tuqneetiin kalariiwwan garagaraatu jira. Giraadiyantii fi kalarii noormaaliidhaan amma kalarii noormaalii san keessa jirra. Sanniin keessa yoo barbaanne gurraachatti jijjiiruu ni dandeenya. Yoo barbaanne diimatti illee jijjiiruu ni dandeenya. Yoo barbaanne ammoo kalarii baakgiraawundii keenyaa haa jijjiirru. Isa kanas jijjiiruuf eessa tuqna? Mallattoo kana tuqna. Mallattoo tana tuqneetiin paaneelii kana jalaa kanatti deemnee kalar ka jedhutti buuna. Achiin booda kalarii barbaannetti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Amma kun baakgiraawundii isaa gurraacha godheera, adiillee godheera. Haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya. Inni biraa immoo maalinni shaadoodha. Shaadoon maalinni shaadoon kan gargaaru gaaddiddeessuuf barreeffama keenya kana gaaddiddeessuuf eessa bira deemna? Qubee I kana biratti ni deebina akkuma qaraateetti. Achiin booda akkanatti dabarsinee kaaneetiin akkanatti haala kana eega dabarsinee booda akkuma argitanitti shaadoota jettu tana si'a takkatti tuqna yookaan itti buuna jechuudha. Achiin booda tana eega ibsinee booda argitanii wanti akka gaaddidduu nu dhufeera. Jalqaba akkana ture yoo isa ibsinu wanti akka gaaddidduu itti dhufeera. Isa kanas kalarii barbaaddanii irratti gaaddidduu ni dandeettanii jechuudha. Gaaddidduu amma halluu buree kana irratti godheera. Isa kanas gaaddidduu isaa opaasitii isaa yoo barbaade opaasitii ka jedhu kana keessatti opaasitii isaa dabaluu fi hir'isuu ni danda'a. Yoo hir'ise akkanatti irraa bada. Yoo dabale immoo akkanatti dhufa. Isa kanas dammoo deebi'eetiin bilarii gaaddidduu kan dammoo yoo dabaluu barbaade isa kanaan dabaluu ni danda'a. Akkanatti dabalaatiin hir'isuu ni danda'a jechuudha. Haala kaniin fayyadamtaniitiin barreeffama keessan shaadoo irratti dabaluu ni dandeettanii jechuudha. Amma egaa kana barannee booda wanti biraa maalinni barreeffama kana egaa amma akkanatti hojjennee geessinee booda eessaan seef goone galgaalaa kennaa akkasiin gochuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Gubbarraan mallattoo seefii tana ni tuqna. Achiin booda akkanatti nuu fida. Achiin booda seef image kan jettu tana yoo seef akkanatti goonu seef gaalaarii kan jedhu jira. Achiin dura wantoota eeguu qabdan keessaa formaat kan jedhu san PNG tti jijjiirtan. Achiin booda dhuftaniitiin ammoo difficult kan jedhu kana deemtaniitiin ammoo ultra yookaan ammoo high quality kan jedhu san irratti gootaniitiin save yoo gootan gara gaalaarii keessanii seenaa jechuudha. Kanaafuu wanta san buustaniitiin yookaan ammoo nama biraatiif erguu ni dandeettanii. Barnoonni guyyaa hadhaa kana fakkaata. Hojii manaa keessan hojjechuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Kana fakkaata barnoota itti aanu wal argina. Barnoota kana yoo seeraan hordoftan seeraan graphics designer ta'uu ni dandeettanii. Kanaafuu jabaadhaa baradhaa galatooma.